Hayya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo akkasuma hordoftoonni peejii kankoo mi akkam jirtan nagee qabdan isin jecha har'a barnoota takkan isiniif qabadde dhufe barnoota haala itti akka gaarii ta'etti ilkee keenya qulqulleeffannu jechuudha. Innis wantoota nu barbaachisantu jiru fakkeenyaaf korgeetiin fayyadamna korgeetii yeroo fayyadamnu irra guddaan keenya qophaa isaatti fayyadamna jechuudha. Qophaa isaa immoo uummata akkallee faayidaan qabu ilkaan akka nu silaa barbaannu sanatti nuuf hin addeessu waan ta'eef karaa haala ittiin ilkaan keenya sirriitti inni nuuf baasuu fi nuuf addeessuu fi akkaataa inni ammaasis wanni kun fakkeenyaaf korgeet kun yeroo hedduu jechuudha. Fakkeenya guyyaa irraa ilkaan keenya rigachuu barbaachisa. Yeroo guyyaa irraa ilkaan keenya kana waan kanatti fayyadamne guyyaa irraa ganama yookaan galgala yookaan ganama irraa fayyadamnu gaafa dhabdee guyyaa lamaffaa keessa dabarte takka ilkaan keetirratti foolii akka malee jechuudha. Afaan kee namni si dura dhaabbachuu haga hin dandeenye tokko rakkoo akkana namarraan ga'a waan ta'eef nuti amma haala inni ittiin rakkoo kana nurraan hin geenyeen akkasuma haala inni ittiin ilkaan keenya sirriitti nuuf akka nu barbaanne sanatti nuuf addeessutti karaa salphaan nuti ittiin fayyadamnu waan mana keessa argannu tokko isin agarsiisa. Haga xumura qophii kan kootitti na wajjiniin tura qaama qalbiidhaan isiniin jedha. Egaa gamanumaan peejii kanaaf namoonni haarii taatan subscribe godhaa akkasuma viidiyoo kan laayikii godhaati share illee walii godhaa. Hayya egaa akkuma asirratti argitanu wanni nu barbaachisu tokkoffaa irratti burtukaana jechuudha. Wama mana keessa jiru akkasuma lammaffaa irratti immoo tokkoffaa timaatima lammaffaa irratti kun burtukaana jechuudha. Burtukaana wama mana keessa jirudha waan hedduu barbaadamu miti haalatti jechuudha. Wama mana keessatti argamudha. Yoo burtukaana dhabde illee loomii bakka buusuu dandeessu jechuudha. Egaa akkaataa itti qopheeffannuun isiniif dhiyeessa akkasuma soogiddiilleen jiraachuu qabaa jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaa immoo gaggabaabsee isin garsiisa na hordofaa. Akkuma agartan waan kana hin dhiyeeffanne jechuudha. Achi booda burtukaanii qaama isaa burtukaanii kan nu barbaachisu qaama isaa gubbaadha jechuudha. Qolola isaa kana jechuudha kan nu barbaachisu keessaa miti jechuudha. Kanaaf isa kana haala kamiin godhanna wanta faaqxuu kana akkasitti mudata kan nu barbaachisu qola isaati jechuudha. Qola isaa qofa kan gubbaarraa kan kun akkuma isin agartan lafarratti nu bu'ee jira. Haala kanaan qolola gubbaarraa kana jechuudha. Wama guyyaa takka yookaan guyyaa lamaaf isin ga'u irraa faqfaq godhattanii jechuudha. Isuma kana gubbaa irraan bakkuma isa goonetti timaatima akkasuma ka gubbaa irraa jechuudha itti faqannaa jechuudha. Bishaanuma isaati kan nu barbaachisu timaatimni hedduu amma kana wanna miti bishaanuma isaati kan nu barbaachisu jechuudha waan ta'eef xiqqoo nu ofiifuu bishaan ba'a yeroo kana goonutti rakkoon qabu aamshee walitti makuu isaati jechuudha. Walitti makuun dirqama kunoo haala kanaan jechuudha nuuf bu'ee jira. Timaatimni gaa akkuma isin beektan amala dafee baduu waan qabuuf
amala dafii baduu waan qabuuf heddummeessuunis hin barbaachisu. Hagi kun nu ga'a jechuudha. Hagi kun fakkeenyaaf uuma guyyaa lamaa fa'a akkas bas guyyaa takka fayyadamne guyyaa lammataa irratti bakka sana caaluu hin qabu jechuudha. Maaliif timaatimni kun amala dafee baduu qaba waan ta'eef foolii baasuu danda'a. Innis rakkoo biraa akka hin uumnetti jechuudha. Okay. Erga kana gooneen booda amma qodaa yookaan meeshaa itti godhannu haala kanaan ni dhiyeeffanna jechuudha. Achi booda isa kana akka margaa jirtan kanatti jechuudha. Itti godhatanii jechuudha. Achirraan soogidda xiqqoo yookaan immoo asirrattis maankaa takka jechuudha. Ani duraan xiqqishatti buuseera waan ta'eef hagi kun nu ga'a. Tole haala kanaan erga walitti godhanneen booda amma maaltu nu hafaa? Koolgeetiin nu hafaa jechuudha. Koolgeet isa kanatu nu hafaa jechuudha amma. Okay. Sorry. Haala kanaan waan hangana ga'u jechuudha. Itti goonaa jechuudha waan kanatti. Akkuma agartan haala kanaan erga wal qixxeeffanneen booda agartanii sirriitti wal makatee jira jechuudha. Ilkaan keenyaan rigannaa jechuudha. Ilkaan keenyaan haala kanaan rigannaa jechuudha. Sana booda wanni kun gaa faayidaan isaa waa hedduudha. Ofiif xiqqoo fakkaatullee faayidaan isaa waa hedduudha. Burtukaanii hin qaba, timaatima hin qaba, akkasuma soogidda hin qaba, akkasumatti immoo kolgeetii hin qaba jechuudha. Faayidaan isaa burtukaanni foolii yookaan xaranaa afaan kan keetirra jiru akka inni balleessu godha jechuudha. Foolii afaan kee keessa yookaan foolii afaan waan takka ilkaan irraa sababa waan takka nyaatti luluqqachuu dhabuurraan akka foolii hin baafne yookaan akka foolii afaan kan kee foolofne siif gargaara.